Hordoftoota keenya ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota Oromoo Show. Kun miidiyaa keessan miidiyaa Oromoo Show'dhaan sheer sabskiraayib gochuudhaan nu faana dhaabbadhaa. Kun miidiyaa keessan miidiyaa yeroo hundumaa hordoftanii fi ittiin bohaartanii fi isin bohaarsuu fi rakkoo uummata Oromoo bal'inaan ni fuudhee addunyaatti kan lallabaa jiruu fi kan lallabuutti jirudha. Kanaaf miidiyaa keessan kana faana dhaabbachuun dirqama Oromummaa keessanii akka baatan kun afeerra keenya gamanaan isin biraan gahuuf yaalluudhaan. Kanaaf miidiyaan keessan kun yeroo hundumaa turtiin isaa kan inni yaadota adda addaa maamiltoota isaatii fi hordoftoota isaarraa funaanee raatee isin biraan gahu kun miidiyaa Oromoo Show'dhaan. Oromoo Show'n xiyyeeffannoon isaa agarsiistuu Oromummaa, seenaa Oromoo barsiisuu fi seenaa Oromoo addunyaatti ibsuu fi dhaloota qubee fi ol kaa'uudhaaf intarneetii irraa harka argatanii irraa baratanii fi irraa hordofanidha. Kanaaf turtiin keessa yeroo marumallee Oromoo Show faana akka ta'u miidiyaa Oromoo Show kana jajjabeessuuf cina dhaabbachuun keessan immoo gahee fi dirqama Oromummaa keessanii akka baatan Oromummaa Show jechuun agarsiistuu Oromummaa dachee Oromiyaa bal'oo kanarra xiinxala adda addaa fi siyaasota adda addaa gamaggamee baasuudhaaf har'a isin faana ka turudha. Kanaaf maarree Oromoo Show kana sheer gochuun sabskiraayib gochuun dirqama Oromummaa keessanii akka baatan Oromoo kana ofirraa jabeessaa. Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii wajjin wal ta'uudhaan garaaf taamulamuu wajjin illee gara fuulduraatti gangalchaa hojjechuuf gangalchaa biyya keessa biyya alaa ta'e raate yeroottan waggoottan tokko boodammoo akkaataa bal'atee raate addunyaa irratti lallabuu abdii guddaan irraa qaba. Kanaaf maarree sheer gochuun sabskiraayib gochuudhaan uummata keenya kana jajjabeessaa. Miidiyaan keessan kun maqaa keessaniin kan hundaa'e uummata Oromoo hojjechuun malee maqaa keessaniin daldaluuf ittiin nagadachuun miti. Kanaaf turtiin keessa yeroo hundumaa Oromoo Show YouTube Oromoo Show telegiraamii isaarraallee argachuu dandeessu. Viidiyoo kallattiidhaaf seenaa adda addaa barsiisuuf oduulee adda addaa akkasumallee kan daddabarsu yoo ta'u yeroo boodammoo turtii bal'inaan akkaataa yeroodhaan akka isin biraan gahu haalota adda addaa irratti xiinxalaa jirra. Kanaaf turtiin keessan miidiyaa Oromoo Show wajjin akka ta'u kanaaf irratti hirmaadhaa. Duula Oromummaa babal'isuu, duula leellistummaa Oromummaa kana gatii guddaatti baasee uummanni keenya har'a nu biraan ga'e dhaloota qubee kana bira geeraate akka laafu hin qabu. Jaallan keenya kaleessa lubbuu isaanii tokkitti osoo ittiin qusatin itti wareegamanii asiin gaan kana nu miidiyaa keenyaa fi lola qabsoo kallattii adda addaan taasifamaa jiruudhaan uummata keenya jabeessinee dachee keenya illee misoomsuudhaaf dirqama Oromummaa keenya akka baanu kunoo kallattii kanaan isin yaadachisna. Kun miidiyaa keessan miidiyaa Oromoo Show. Oromoo Show irratti qabii like godhi, share godhi, subscribe godhi, ijjiniin dhaabbadhu Oromoo Show. Miidiyoota hedduu jiran keessaati miidiyaan Oromoo Show miidiyaa guddaa addunyaatti lallabuudha. Kanaaf maarree like irratti gochuun dirqama, share gochuun koomentii yaadota qabdan immoo barreeffamaan nu biraan gahuu dandeessu. Kanaaf toora YouTube keenya seenaa daawwadhaa. Kun kallattiimaan kan isin bira gahu yoo ta'u maqaa YouTubichaa Oromoo Show jechuudhaan Oromummaa agarsiisu leellisummaa Oromummaa kataate. Ana maarree irratti hirmaadhaa. Oromoo Show jedhee raate ka jiru pejjiin isaallee akkanuma Oromoo Show jedhee irratti barraa'ee jira. Irratti mul'ataa jira. Irratti mul'adhaa. Irratti argama. Ol qaba Oromummaa kana leellisaa irratti dhaabbadhaati. Oromummaan maallaqaan hin bitamtu kennaa uumamaan argannedha. Uumamaan nu waliin uumame dachee keenya immoo uumaa keenya nuuf kenne. Irratti ol baanee raannee ka galateeffannu noo taatu odeeffannoo keenya guyyaa har'aadhaan irreechi tulluuwwan irratti geggeeffamaa jiru akka jalqabee jirudha. Irreechi tulluu irratti geggeeffamu kunis immoo gaarreen irratti sababeeffachuun rooba arfaasaa kan nagaanoof roobi kan nagaanoof roobi kan nagaanoof caamte nagaanoof roobi birraa nagaatti nu dabarsi jechuudhaan uumaa isaa galateeffatee uummanni Oromoo akka gara mana isaaniitti galanitti kan odeeffanne. Kunis turtii keenya guyyaa har'aa keessatti dubbii hijoo fi oduu hijoo teeraate simbiraan gahuun dirqama keenya waan ta'eef simbiraan geenya. Achumaan illee akkana gara Walloo Kamiseetti yoo ceenu achirraan dhukaasi banamuun ilmaan warqituu irratti haleellaa hedduun raawwatamullee ilmaan warqituu ofirraa qolachuuf laafa wannan taaneef uummanni Oromoos immoo bukkee akka dhaabbattan asiin afeerraa keenya simbiraan jirra. Kanaaf turtiin keessan ammallee kallattumaan gara Oromoo Walloo haa ta'u maaliif irratti duula Oromummaa shanee jechuudhaan uummata nagaa fi qe'ee irratti ooyiruu isaanii irratti akka isaan haleelamaa jiran odeeffadheetan dhufi. Kanaaf turtiin keessan yeroo hundumaa Oromoo Show faana ta'u odeeffannoo garaagaraa fi
yaadota hadda qabdan hunda isiniif dhiyeessuuf jirra. Yaada qabdan immoo koomentiidhaan nu biraan ga'a. Sheer gochuun hiriyoota keessaniif akka hirtan immoo kun asumaan afeerraa keenya isin biraan geenyuudhaan kunoo marree miidiyaan kun immoo yeroota turtii ji'ootaaf baatota adda addaa booda yookaan waggoottan tokko asitti immoo gangalcha adda addaa hordofee isin hojjechiisuuf isin biraan ga'uudhaaf turtii isaa xumuree jira. Kanaaf marree irratti dhaabbadhaa. Oromummaa jaalala Oromummaa argisiisu miidiyaan keessan yeroo hundumaa kun dhaabbatee jira. Irratti hirmaadhaa. Sheer godhaa. Hiriyoota keessan afeeraa. Miidiyaa kana miidiyaa hawaasa bal'aa gochuu qabna. Oromoo miliyoona 50 holtu jira. Miliyoona hedduu qabna. Ummati kun like share godhee raate miidiyaa isaa jajjabeessuun dirqama Oromummaa isaa akka bahu. Kun leellistootaaf wareeguudhaan lubbuu keenya qaalii osoo hin qusatin miidiyaa kana sagalee uummata keenyaa taana jenneraanna. Oliin hundeessine Oromoo qaalii kana qeerroowwaniin kan hundaa'e Oromiyaa maraaf ka hojjetu lagaan daddaan kan qoodu osoo hin taane siyaasa keenya mataa addunyaa irratti lallabna. Oromummaan keenya addanatti achitti caccabaa jiru gara tokkummaatti akka bannu. Oliif obsuuf ol dhaga'uudhaan daandilee adda addaa riqicha lafeewwan goototaa godhachuudhaan akka irra ceeneraan as geenyu isinii faana turtii bal'aa godhee jira. Kunoo marree Oromoo Show irratti hirmaadhaa. Miidiyaa keessan jajjabeessaa. Turtiin keessan Oromoo Show faana ta'u. Kun yeroo hundumaa hafeerraa keenya yoo ta'u sirbu muuziqaa tokko booda walitti kan deebinu innis marree kunoo ofirraa toorarra isiniif galee jira. Kunoo Ukeran saroro didu ulultu mana basa lenji mani dagala utatan ala bula halpe choma karani dibi nama mura bagi sentu jadi gade kangara male amaka bakang kabdu ukana lami gurgura akanafu gurgura barayu ye lol galte yartu nama dorsisa ke tinurorisa machine She's so